amma gara sagantaa keenyaa seennaa akkuma dura isinii himetti Jaawar Mahammad arra gartee dhufeetii dhugaa dhodhoosee jechuudha. Akkana lakkan barbaada. Kan barbaadamu kana. Ani amma dura isinii dubbadheen ture. Hayyuun kun afaan qabsiifame. Sheekotiin dillin makkatti namicha kana faarsitu jaalatteetii miti. Qeensiin namicha kana faarsitu jaalatteetii miti. Hayyoonni namicha kana faarsu jaalatteetii miti. Sigale. Maaliif waan kana keessaan ture sirrittiin beeka sigale. Sirrittiin beeka. Sirna tokko wajjii yoo dalayde qeequu dandeessa. Akka keessan alumaa gartee qeequu miti. Wajji dalaynee wajji lafaanee reefu isinii barreesseetiin jira. Haga nuti abiyyin lafaane haati isa deeyse isatti lafaane. Wallahi. Tan qabnutti dhabnee itti diigamnee itti xiqqaannee itti nama keessa gallee itti tufamnee kana maal irra deddeebuu taati maaliin irra isinii hima sigale waan asin nu bahee jechuudha. Namicha kana arra jijjiirama boru jijjiirama iftaan jijjiirama hoggi ati xiqqoo gartee udaan kanarraa dhiitee ol baafte inni duru torbaan itti aanu marmeela udaan ikkuti arra isiniin hin jenne jecha kana sigale arra isiniin hin jenne yeroo hunda isin poointii ilaaltan dheengaddaas isinit dubbadheetiin ture qabsoon Oromoo bifa jijjiirrachuuf deemti viidiyoo dheengadda dabartana keessatti qabsoon Oromoo bifa jijjiirrachuuf deemti. Kana booda akkamma deemamu kanatti nama jeesaa nama hidhaa nama cabsaa nama baysaa gartee itti fufuun hin dandayamtu. Jala mureetiin isin qabsoota nabar nama qabsaa'ee fide malee akkanuma namichi kun gubbarraa mootii ta'ee gadi hin buune jechuudha. Nama gatiitti kafale. Namaatu itti hidhame. Namaatu itti buqqa'e. Namaatu miliyeenaan gartee abdiilleen itti buqqaase. Sigale miliyeena gartee kuma shan janii gatti keessan malee miliyeenaan namni itti dhume itti torchi ta'e itti qabsaa'ee dhiiga namarra deemaati qaallichi kun ichi dhaqee jechuudha. Dhiigarra deemaa ture san dhiiseeti. Amma dura maaliin isiniin jedhe namni tokko bakkarraa ka'e gaafa tuffate. Nama wajjin ka'e gaafa tuffate. Dokkee shiroota nagaraa guuttatee gaafa nama tuffachuu eegale dhumti isaa ichiin isiniin jedhe. Arra jawween gabbaheeti gartee afaan isin beeytaniin sirritti gabbee isinitti himee jechuudha. Sirritti isinitti hime. Sigale. Mootummaan kun nama silaa ija qabu. Nama silaa gaafii isa gaafachuu danda'u. Wadalloota aangorra guuratee nama sila akka nama yaadu hunda yaasee fixe dheengadduma isiniin hin jenne. Namichi ati namichuma kana faarsi feetu heera dhaabaa cabse feetu wanti godhi isuma ililji goftaa kiyyaji goota kiyyaji jala sagadi meemmalaala nama Oromiyaa tattaa'ee kaabinee fi kaadiree tana arrabsu yoo nugustichuman tuqin atin tuqamtuu jechuudha. Kun sirna nugusaa kan dheengadda nuti iyyaa turrisan Jaawararra dhufee takkatti isin barabbaree jechuudha. Sigale. Wanni gartee haara inni ani isinitti iyyaan turin ta'arra jedhamtee hin jirtu jechuudha. Afaan nama diimaatii fi nama gurraachaa keessaa bahuu yoo taate malee. Afaan Jaawarii fi afaan Ka'abbu taati bahuu yoo taate malee wanni nan asirratti dubbattiin sirna kanarraa ta'arra dubbatamtee hin jirtu jechuudha. Gaafa sanyiin galu maaliin isiniin jedhe baala gartee nageenyi bu'un jiru. Milishaan tokko galeedhaaf gartee naamusa waraanaa cabsee si ari'aniif ati galteef nageenya ati galtee buuftu hin jirtu jee haasoyne. Hayyoonni guutuun tanuma haasawanii jechuudha. Sigale. Saniifu isimee isinummaa warri Sheek Abbutaa jala yaa'ee sheer invite godhuu ture kunu is dinqisiifadhaame. Anaas dinqisiifachaatu isiniif is dinqisiifachaa. Dinqisiifadha matuma keessan. Soo saniifu wanni godhamuu qabu. Qaceele dheengaddallee isinii himen. Oromoo keessa haga ammaa namni hundi yaa abiyyi sirraawi yaa abiyyi kana ta'e yaa abiyyi nama dhagaye yaa abiyyi marihadhu yaa abiyyi gattaa'ii dubbadhu yaa abiyyi naman tuffatin jechuu jira malee namni tokko sirna kana diiguu irraa hin qabu jee isinii dubbadde moo hin dubbanne. Jawweenis arra sirna kana diiguu didu ta'u qaceelchuu didu jijjiiruudha. Qaceeluu didu hallayya qaceelchuudha jeetuma dubbatee jechuudha.
Siyaasan kara deemtu beekuu qabda. Mootummaan tokko amma dura maaliin isin jee mootummaan tokko guyyaa dhalaturraa gabbu'aa dhufaa. Jaalaltii isaa, dhageettiin isaa, beekumsi isaa, fudhatamni isaa guyyaa inni maraxamurraa gabbu'aa dhufaa ni isin jee. Maaliif Ameerikaan guyyaa 100 keessatti mootiin tokko maal dalage jettee kennitiif? Baatii 3 fi guyyaa 10 keessatti maaliif Ameerikaan kennitiif? Osoon jaalaltinii fi gartee hamoonni ummata jiru sun gartee ummatarraa gadin qabbanoyne gadin tasgabboyne gartee sagantaa isaanii bakkaan gahachuuf dafee mootummaan tokko guyyaa 100 keessatti jijjiira. Kun waggaa 100 nama jijjiiru miti. Amma duraas maaliin isin jee? Woman isin jee ni siyaadachiis. Amma duraas inni paarkii gartee dubra Amaaraa kana keessatti taphachiisuu fi Khaadiree fi ilmaan Khaadiree keessatti taphatan kana ijaarrachuu malee rakkoo ummataa quban qabuun jawween sarra dhufeetuma hoteela gartee Arabni wajjitti bashannanuu fi enjoy itti godhuu fi kana malee indazaa noo Amaaratti jechiisisan kana malee qubaa hun qabanii bar guyyaa Amaaraa rabsaa olanii halkan Amaaraa wajji bulanii bar. Isin shawwaduuf halkan nafxanyaan fannoon dhuftee biyyanurraa fudhachuu deemti. Fannoon dhuftee jijjiirama fudhachuu deemti jechaati. Halkan mana kaayyatanii taa'an fannoodhaa barisinu. Mataan isii fannoo. Namni sigale? Namni Daani'eel Kibrat waajjira keessaa qabu akkamiini zamane kaasee arrabsuu danda'a. Namni Daani'eel Kibrat waajjira keessaa qabu akkamiini Iskandar Naggaa arrabsuu danda'a. Fannoo mana kaayyattee fannoo alaatii fi fannoo mana Negro House Negro jettee kan Ameerikaan adda fuutu san jechu. Negro manaatii fi ta'alaa jechu. Gabra manaatii fi gabra alaa fannoo manaatii fi ta'alaa jechu. Fannoo mana kaayyattee fannoo gangalchaa bultee fannoo iyyisiisaa bultee fannoo wajjin dazzaan hojjechaa bultee akkamiini gabbaatee Oromoo fannoo dubbatta. Sigale. Amma ajanda maal fidan fannoo Wallagga jaaramuu deemti. Fannoo Wallagga jaaramuu deemtu hin jirtu na dhageeffadha. Yeroo hunda break news nan isinii fidu ittuma dhuftani. Tajaawar ittiin deebi'a. Fannoo Wallagga jaaramte jedhanii ibsa baasuu deeman. Fannoo raayii qawwee hiinaa jedhaniiti amma dura dubbachaa turan. Warra gartee dammaqaanichi Wallagga keessatti hidhaanii sanirraa qawwee hiinaa je'eeti hanga communication mootummaa naannoo Oromiyaatiin baatutti ibsa baasuu yaadattan moo yaadattan. Qawwee san Amaaraa dhiisuuf jecha nugustichitti khaanaan bifa fannootiin isaan jaaranii ni fincilanii jedhanii akka Oromoon moordumtu. Akka Oromoon moor rakkattu. Akka Oromoon moor buqqaatu maal godhuu deeman bifa fannootiin ijaaruu deemanii jechuuchitti gurraa fudhadhu waan hin anjuuttuma dhufuu teessa. Viidiyoo kiyya kanaa solkaan. Fannoo Wallagga keessa jaaramu jira. Fannoo Wallagga keessa baroodu jira jedhaniiti faarsee bulaan maxxansu jira jechuudha. Qawwee Amaararraa akkamiif fuutan je'amee waan itti dheekkamameef Amaarri qawwee kennameef akkamitti hiikkata jedhanii waan itti dheekkamameef sigale sababa fannootiin fannoo if jaare ja'aati jedhanii keezii qopheessanii fi ichi keessatti hidhachiisanii ummata keenya ficcisiisuu deemanii jechuudha. Guurii gurraa fudhadhu dhageeffadhu. Sirni kun jaawarilleen isinii hime hayyoonni hundinuu isinii hime nutis isinii himne guutuun namaa isinii himuu jira jechuudha. Namichi aangoo isaa malee waa takka waan Oromummaa jaan tana irran kaayyan. Waan talkaashaa asirraa gartee mirga muslimaa eege maarree eege jibuutun waan qoroora tana dhiisaa tana jalaa yaa'inaa sigale. Tana jalaa deemtanii deebii kennuuniif sigale waan gartee sirni sunillee quban qabu bar waan amma isin asirraa piipii maarroo jettanii arrabsitan waan maraattu asirraa iyyaata nafa namni piipii nu quban qabdu mataan piipii namni sun iyyuufillee quban qabu waan kana bire kutaa sigale. Piipiin qulqulluun urjinaal no sheekaa butaafaa as deebi'a. Dhageeffadhaa sirri waan isiniif nuti gartee dhuka keessaa finnee isiniif naayi. Sosaniifu fannootu jaarame jedhaniiti qawwee duraan mootummaan naannoo Oromiyaa ni hiine jettee kijiba ummata shawwaduu durte siistamaan qawwee san dhiisuudhaaf fannoochitti ijaarre jedhanii fannoo
jaanii ummata keenya ficcisiisuu deeman gurra si calawu. Fannoon ichi ijaaramuu deemtu hin jirtu. Fannoo isaanii ijaarrachuu deemanii jechuudha. Sigale. Saniifuu tana qabadhaa boodatti dhuftan silaa BBC irraa kunoo isiniin himne jechumaaf hin ta'an tanaas gaafa isinitti dhuftan booda kunoo yaa Oromootiyya isiniin himne jeetumaan isinitti iyyuu ta'a jechuudha. Anuma Rabbi galfatee bari yaabbuleessa. Anuma qiyaamaan baate kunoo isiniin himne jechumaan uummataan na baqaqe. So saniifuu sirni kun sirna aangoo isaa malee irra kaayyatee miti. Oromooniif qopheessuu qaba. Jawaar Mohaammed jira. Wanni majira sigale wanni majira sirna kana Abiyyirraa Itoophiyaa baraaruu qofa malee waa'ee aangoo yaadu waa'ee akka isin wanni humaan siyaasaan hin galle basirra waan isinii kannan isinii dhorkatanii dachii isin dhorkatanii maarre bar mataa jirutti imaamata martaa bar mootummaa jirtu keessatti wahiin dhabe jettee iyyitaa bar biyyan diigamin keessatti dachiin dhabe jettee kondominiyeemin dhabe jettee iyyitaa bar wanti nu qutte isiifuu diigamtee dhumtee meema nuti waan maraaterraa waan gartee ifiifuu ciccitee bosobbosee sirna gartee ifiifuu hallayya deemurraa nuti maal eeggan mee nuti maal sirna kanarraa fudhachuudhaaf sirna kanaa waa ifiifuu kute waan kute Bashar al-Assad kalammaffaa warri Bashar al-Assad kondominiyeemii kennee farree isa jira warri Bashar al-Assad maallaqa kennee farree isa jira warri Bashar al-Assad dachii kennee farree isa jira warri Bashar al-Assad har'a mootummaa aangoo fi kana hunda kennee fe'isa jira so Bashar al-Assad lammaffarraa nuti maal dhabneeti maal nuu kennuu dide jenneeti sigale Bashar al-Assad irraa komiidiyeeffa waan harkattan dhabdanii maarree dhabdanii miitirkishoo dhabdanii nuun jechuu turtan sigale maaliif kun wallaala keessan harkisiisa malee ani hedduu wallaala laalu sigale wallaala rawani inni laalleef akkuma isin gartee irraa barattan jechuudha fiin irra isinii deebuu jira malee isinirra laaleetii miti jechuudha isinirra laaleetii miti saniifuu laalamma maal dhabdee miitirkishoo dhabdee wanni dhabne gaafii Oromoo tan deebiin dhabne gabaabdutti Oromoo waanuma wajji dhabne malee waan nuti harkannee dhabne kun dhabe waan nuti dhabne kun harkatiin jiru waan amma even faarsee bulaan kun waan harkatiin qabu faarsee bulaa keessa namaan ammas ruufuu jira bar nama komantii jalan na arrabsu keessaan sheekka Abiyyee naanjuu jira bar qaniinan masruuf rabbii jecha waa takka wanni isaan itti kennan laaqana nyaachiftu bar faarsee bulaa kana itti toltee fakkaatti amma waan garaa dibbee tagaafa kaan Jawaar jala ceetu tagaafa kaan akkana ceetu sigale namicha mataa baaldii san fudhadhu sigale khataa'ee jirraa iyyuu kana itti tolteetichi iyyan si fakkaatti Oromoo biratti ajoonne qaanii namni nukkoof akkamitti as deebinaa meedhiiroo kamumatti as deebinaa jechuu ichi isaan iyyisiisu jira malee itti tolteetiin waan kanaan keessaan beeka yeroo hunda isinumatti nama abbulee jengi joollee waraanaa tana tagartee qawweedhaan dhiitee kufaa kanatti itti toleetichi si dhiita si fakkaatte joollee waraanaa tun nama shurraaban jijjiirranne jira tarakkoo keessa jirtu sigale wallahi kan sagalee ta'uuf qabnu ber ummanni sirna sanii wajji dalagu kan namoota muraasa qubaan lakkaawamu kan sirna sanirraa fayyadamu jiru sigale wanni dilli kana goohu wanni dilli kana yaa'utun guutuun isaa wallahi joollee waraanaa taqawwee qaba baadhattee sirna kana jala yaatu shurraaba tokkoon bar waggaa tokko ol deemti bar shurraabni kun irra ciccitee qaaniidhaa miila kophee keessaan fuudhu bar sigale akkas keessa jiran irra laalinaa kanaas as deebisuuf rakkoo ta'e hubachiisuuf yeroo hunda ati hoggi qabsooytu diina xiqqeessaati firee heddummeeffatta beeka cufa yoo waraante kanaas yoo waraante wadala kanaas dhayitee yoo waraante nyagoo tanaas yoo waraante sigale bakka takka harreentu yoo si dhiite ilkaanii qaama keetii jazadaa jismii keessa caccabsitee sifitti beeka sigale hay taankii raashii annarra beemuu jettee qaamni kee guutuun si gartee rakkina sirna kana keessa joolleen hojjettoota barsiisonni doktoroonni
kana jaawar dubbatu sanfa nama doktora ta'e sigale galiin isaa ilmaan isaa lubbuu isaa bira kuttee ilmaan isaa barsiisuu dadhabdee jira jaaba kan wallaalaan durriyyeen kashlabbeen gadda gartee gidaara jala dhaabbatee rifeensa maru miliyeenara ta'e Dubaayitti gartee deemee qursii nyaatee deebu ala amaaraa tanarraa harka kaayyate sigale Dubaayitti qursii nyaatee deebi'a durri wallaalaa maaliif sirna wallaalaa hoogganu keessa wallaalaa sadarkaa qaba jechuudha profeesarri sadarkaa dhabe beekaan sadarkaa dhabe sigale xiinxalaan sadarkaa dhabe kashlabbee fi durriyyee nama maal na dhibde tiyyaa nyaadde na nyaate huddu nyaate sigale miila na nyaachuu jira jee miilarraa harka dabre qaama guutuu nyaatee fixee jechuudha warra san qofaatu sigale sirna kana jalatti hafe malee namni mataa yaatu sigale namni mataa yaatu kan hudduun iyyaan khasamuu yaadu tokko kachi jalatti hafe hin jiru jechuudha maaliif sirna kana yoo siyaasaan siigalte laaltee gartaa jechuudha ana maduro waa'ee hayyoota saraalee irratti isinii dubbadheetiin ture sirna ummata tokko hoggii balleessuu deemtu hayyoota isaa keessaa fuutaan isiniin jedhe jaawararra isinii himee jira dura warra isa mormuuf irraa dhiibee je ichi booda warra gaafii jajjabduu isa cinaa taa'ee isa kaasu akka taayee dandaafa taayee dandaa'u maan jenne beek nagayaa buuf nu gahaa kunoo yooniin biirooti yaa gabbee dhaabbadde shurrubbaan marroo asiin nan mul'achuu jirti kullu shay'in min al khasaara waboo arkaatiin jira khasaaraa keessa hundi keenya seenurra afaan oromooti sigale marihannee tasgabbooyne sigale ilaaf ilaamee maraatanii biyyan bulchan kaa mari'atanii biyya bulchani sigale saniifuu tasgabbiidhaan wal dhageenye kan hayyoota arrabsinee dhiifama gaafanne kan ariinees deebifne kan hiinees hidhaa baafne haa teenyee mari'annuuyi akkamitti nugusaan akkana jette hidha qabdi sigale hanganumatti hidhame la bar ministeera nageenyaa jaaniin nageenyi akkamitti dubbattaa kanaa ol nama abiyyi maal akka ta'e maaltu si hima nama ministeerri nageenyaa nagaya haa buufnu jechuuf hidhaa kaawu sigale Tigree finne jijjiiraman garree amaara dabarraa ammas hin ta'u woboodha mata meeqa dhooyne amajjaa dhooyne jijjiiraman garree nu gahaa sigale nama siinjee fuutee hidhuu caalaa sigale maaltu eenyummaa keessi ibsa ministeera nageenyaa nagaya dubbate jettee hoggiitu sigale nagaya dubbate akkamin nagaya buusi jetta akkamin nagayaan dubbadhu jetta sigale akkamin nugusticha jala dubbattaa jaanii fuudhanii hidhaa naqanii jechuudha saniifuu wanni oromoon beekuu qabu namichi kun namicha gartee jijjiiramuu miti gaaf tokko rabbi hayyoota oromoo kana kaasee hayyoota oromoo sheekotii oromoo abbootii gadaa wal gurmeeysanii aboomee waan asiitti gabaafamu tana abiyyi quban qabu sigale waan asiitti ol gabaafamu kana quban qabu meedha indeeti waan oromiyaan tun itti nuun jirtu waan shimallis keessaan nu jirutti himannaa janii dhaqan sigale dirqitti ol naqaniiti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dirqitti irraa hulaa banee ol naqee akkana shimallis kun dachii balleeyse gartee sirna kana burkuteeyse wanni udaan si dibu jiru shimallis kana khaadiree nurra jaareen nu fixu jira akkana nu godhu jira nu hatu jira nu zarafu jira sigale rabbiiji ilma keenya shimallis kana nurraa kaasii janii gaafatan sigale gaafatan anaa tolfatee narraa tuyxanii beekadhaa kaa buna dhugaatii mana kana baajeen namichi ka miidiyaarra kokkoflu kanaa miti lafarra kashlabbeedha sigale jecha isaan dandeessu jecha inni siinjuu hin dandeessu kunoo doktor Milkeesaan ableen abbaafatee jaan akka jihaadatti bar Bilaal natta'uudha mataan irraa darbu sigale nama sadarkaa sanitti manguddoo xiqqeessee anaa tolfatee anaachi kaayyatee waaniin anjeen godhu jira eegas booda baqqaa nuti ahaa sa'eedaan namichi nuti nama nagaati jennu isaat
isaa tolfatee edaan shimallis akka abbootii gadaa rashansiisu osoon jettuuti horee nageenyaa nuti nagaumaaf dhaabe seene horee san quba qabnaa bannuti keessa sirri quba qaban horee nageenyaa janii jirti nu qubuma qabna nagauma eegu jirti seen edaan isiin tana qaxnama godhu jirtu ta nama hudhu jirtu ta abbootii gadaa rashanu jirtu ta gartee nama mootummaa kana mormu hundaa'u gartee takka takkaan irra deemte qax godhu jirtu edaan ajajachiitti gakkennu jira namichi amma nama hundaa galtee jechuudha amma mootii hattuu ta'uu sigale mootii hattuu ta'uu mootii zaalimaa ta'uu amma gartee hujiidhaan mirkaneeffatee jechuudha amma hujiidhaan mirkaneeffatee jechuudha amma nutiis nuu galte amma gaasaba baqqaa namichi qaceeluu didee Oromooti ya namichi ha qaceeluu miti yoo hallayya qaceelchine malee jennee amma Oromoo gabbaanee jechuudha amma dhugaa himuu eegallega rabbiin dhugarraa qarrabanee inni ummata shawwadee akka nama miidhamaa fakkaatee akka nama hattuu tanaa wajji qunnamtiin qabnee barsa marameessi keenya hanni xiqqayyi masmarno hanni xiqqana akkana hattuun biyya balleessite waan inni yaadattanii ni hatta malee nyaattu hattaniiti maarree taata malee nyaattan hattuudhaan ijaan takkasaati bar isu ta'uno ittiin kijibu jiraan dubbatinaa jaa hinaari nagaa narra laalinaa jaa jara keenya wayna narra laaltanii shimeekii fiqaaduu kiyya wayna narra laaltanii jaansi timuddi janiin jarri ma garaa guuttannaan farsoo isaanii tuttuunnaan shaashaayii isaanii hoteela isaanii jaarrannaan zarafanii biyya ala baafachuu dandeenyaan Dubaay mana bituu dandeenyaan maaltu isaan dhibe hanga fedhe afaaninaa dubbachaa oolu sigale anniti qayyimas bar nuti dhuguma bar miskiinaa bar nutiin guyyaa bulee anniti qayyimas bar mee hattuunaadhaan maarree haataatu edaan kanummaa haazaa wal mudiirul hattu edaan muriinni guddaan hattuu isa sigale hattutti hattuu himachaa jirreedha eega sheekotiin gajjachaate aboo rabbi sodaadha abbummaanuu isa sigale naa tolfatee narraa tuyxanii beekadhaa afaanii baafatee nuun jeeti yoo dandeeysan afaaniinusaa yoo dadhabdan Oromotti dhugaa jirtu himaa jette sheekotii abbootiin gadaa sheekotiin ijji gayyaate naa tolfatee eegas booda hay idaan Oromootiyya edaan namichi halka guyyaa asii hattuu paarlama irratti arrabsaa oole hattuun wajji arrabsaa oole sigale barshi mallis afaanii baaf humaan fiddanii jaabar hin garre barshi mallis kun humaan hundoo isinee bar wallahi miskiinni akka namicha saniin jiru kulli shay min al miskiin yaa miskiin tichaqi humaan fidda yaa sheekka abbutaa jechuu ture bar afaanii baafate humaan fiddanii ni iyyitan malee jaabar inni haa galii galchu jira jechu kijibaa kana galii galchu jira sigale nutiree way kijiba beeyna lubburraa isa jaalanna dhugaan isa deeggarre sigale hay barboo hiriyaa teenya meeqa dibeeytan jaawarii fi anfaan waa waliitaan jaawar akkasitti gartee huccuu takka jalatti waliin guddan kana hunda gannee bar namicha duriyyee gartee duriyyee kana sigale nama seenee kanatti dhaynee bar qabsoon tummee dhiisi akka feetellee haa taatu ilma Oromoo qabate qabso jechuun gartee akka dirree kubbaati sigale dirree kubbaa tana bar amma tima Arsenaal keessa abbaan fedhe yoo goolii naqe yoo jara gartee ganamarraa qabee hanga daqiiqaa 90 taphachuu jiru tokko gasseenee ammuma keessa buuse namni hundi bar nuu daqiiqaa 90 taphachuu jira jee wayii wallola namni hundi gammadee horiyaa bar mee akkasuma gammannee horiina oppiidiyoon hin laffayin oppiidiyoon qabsoorraa qoodan qabne tun oppiidiyoon gartee qabsoon Oromoo isiin beeyne tun tan qabsoon ulaatti dhodhooytee fidde tun mee ilma Oromooti yoo gartee qalbii godhatee nama kanarra duuluu nama kana dura dhaabbachuu caala wajji dhaabbachuu sigale cinaacha dadhabaasaa laallee isa qeequu caalaa cinaacha dadhabaasaa san bakka inni jabina qabuun isaa jabeeysine cinaacha dadhabaasan guunnee fi wajji tarkaanfachuu qabne jenne hanga dhumannuu jala yaa'ee bar Oromoo keessa hanga dhumatti sigale boodarra maaltu dhufe
sigale boodarra maaltu dhufe abbummaan rabshaa abbummaan ajjeechaa abbummaan hanna abbummaan gartee waa hunda isa tahee mul'ate jechuudha akkam gootare awwaan kana laal dhuunfaa kiyyatti hayyoonni sirriitti isa dhaga'u duraan naa himan sabboonummaa arra jaawar ol ba'ee dubbate tana gaafa abiyyaan goo qabatuun dhagayan sabboonummaan xiqqis takka keessa hin jirtu hayyee yoo sabboonummaan keessa hin jiraanne kophaasaa maal fiduu danda'an jeen nama sanii kophaasaa humaa fiduu hin danda'u hunoo qeeyiroon jirti yoo inni xiqqolleemma oromiyaa tana kan wanna juu taate qeeyiroon jirti waa takka rakkoon hin jiru itti fufnee isa deeggaruu qabna jeetiin qaalii nama hundaa didee jechuudha sigale qaalii nama hundaa didee nama kana deeggaruu turree jechuudha isinuu ni beeytan namni nu caalaa waan kana lafee hin jiru jechuudha namichi bakka mootiin tokko hijibnaan kutee beeka sirni tokko hijibnaan kutee gaafa dubbiin ati TV'n gabbaatee ummata keetitti himtu ay kun akkanumatti haasawaa dhiisi jee ummanni gurra sirraa cufate ati kuttee beeka daftee qabrii qotachuu qabda kafana qopheeffachuu eenyu ka janaazaa ta'e salaatu ammuma filannoo eegaluu qabda jechuudha filannoo aangoo osoo hin taane filannoo janaazaa ta'eetii eenyu ka sii salaatu qofa sigale yaada kennachuu qabda malee ummanni si amanuu dhabnaan kutteen siin jebar khiishini siyaasaa si jalaa qaawee jira saniifuu kun gartee waan qaceelaatii miti dabarsi taayyee danda'a afaanii baafateeti mootummaan isaatu araara dide malee namni marroon faan araaran dinni araara isaaniitiif jecha lubbuu isaanii kennanii qilleensa mootummaan to'atu keessa sigale bahanii lubbuu kennanii dhaqanii achitti illee galanii marroon taaribaan galee bar namni taariba deemtanii beeytan gaafii araba marroon bar xayyaaraan dhaqee in history xayyaaraan dhaqeeti asoo taaribaan deebee bar haazaa kulli shee minal taaribni hanga ulfaatu ni beeytaga namicha ajajaadheen gadda gartee gamaa gamana marsanii noo filaayizoon godhanii addunyaan hunditti amantee huy jettee fuutee gartee xayyaaraan ichi geessiteetu taaribaan deebee jechuudha mootummaa gartee taaribaan gurbaa fide kana amaneetichi dhaqee saniifuu ka gartee araaran feene ka gartee araara hin barbaanne sigale mootummaa kana hajee dubbate taayee arra jawween dhufee mirkaneesse irra deebi'ee mirkaneesse sigale warri taariba beeytan ni beeytan hanga taaribni ulfaatu bar hoogganaa keenya marroo dirribaatu taariba bar gurbaa kana qiyaamumaatti bee bar marroo sa wallahi nama ati xayyaaraan si geessanii amma Ameerikaa tana xayyaaraan nu fidanii asii miilaan galaa yoo nun jaan kasaaraan tanaa ichi ni jirti rabbi sodaadhu Tanzaniyaa geessanii yoo barbaadde miilaan galii janii isa durammoo bakka inni galuu deemutti dirooyini maarree kana hunda mukarratti hidhanii gaafa dhufe asi bu'a janii gommee gowwummaa piippii ilaalime mee inni maraataa kan bakka irraa fuudhanii ichitti dirooyini hidhatanii tattaanii isa eegansi gale ichitti dirooyini hidhataniiti marroon asiin dhufaamii janii isa eeguu turanii jechuudha mootummaa akkasiiti mootummaa hangas takka yaaddu jechuudha mootummaa gartee numaatu gartee bakka waa beeka numaatu gartee sirna gaggeessuu beeka numaatu gartee maarree godhuu beeka maarree bara huggii isaaniif dhiibanii haasawan huggii mee namichuma kana caljaa haasawa isaa dhageeffadha namichi kun Itoophiyaa tana samirraa Itoophiyaa samii jirtu bulchuu jiramu talafa jirtu bulchuu jiraasiin jetteeti konfiis taataa amma mana namaa kana diiganii fixanii siin jedhu bank harargee tana faa keessa bankii hunda miliyoona 2 kafalaa janiiti yoo miliyoona 2 kafalle bankii cufaa janii bankii cufu jiran siin jedhu maal godhu yaata miliyoona 2 dachiiteenya akka Dubaay fakkeessinaa siin Malif qaalichaatu walgayii Dubaay dhaqee ichi footoo ka'ee dhufe akkana naa fakkeessaa footoo ka'uun qabaajee magaalaa hundi dirqama kennee jechuudha nugustichi dirqama kenne kana feetu dhali feetu dhiisi qotee bulaa yoo hudhame ziqee albaa hudhaa janiiti qotee bulaa keenya qa godhanii ziqee albaa qotee bulaa
bakka boodarra waan birootti fidee jechuudha. Dadhabatee qotee bula. Saniif uummanni keenya cinqii maana uumte eeysaahi wayyaanee firraa kaase. Yaa Rabbii Khaaliqa wayyaanettiin gafe. Yaa Rabbii kiyyan haa araarame. Maaluma tokko firraa buuseetiin torba firra baase. Amma kunoo Harargee keessa wanni godhaa jiran gibirarra deebuu jiran. Wanni dheengadda isinirraa guurre sun isinitti qaatee ammaas kennaa jedhanii 2,200 irraa guuru jiran.